Amma barbaade si gaafadhaa mudannoo jaalalaan qabu jettee waan gaafadha amma joona gargaara gizuun takka doo dhuftee laalamma seera si gaafattiin jirtu ishiin zalaar Leo isheen gizuu mucayyoo tokko habbee jirtu ijool yes haa yes barreessitanii gaaffii fixattanii isinis ijoolleen baay'ee ta'uu saatiinis dide ka saatii wajjin waana saatiyyuu gaafattu miteenuu ishiin fedhe miteen jarri achi jiraachuu hin dideen dubartoon daa'imman as jirti isheen miskiin si gaafadhu ani isaan hoyyaman ka warra zalaa kun maal eeyyamuusaa maarri maal ati isaan hiyyabsiiftee gaafattee mitiire si gaafadhee mitiire hin jiran iyyuu namni yaa'ee qixxaa'ee hamma hojiirra jiru biifti qo'aa dhufanii qoy yeroo malee seene bar seenteeraatte saatii yaaduma 9 seene jechaadha. taa jira waan ta'eef namni mana hin jiru waan ta'eef dabbaramee seene tiktookii immoo Okay. Okay. sa'aatii tokkicha guutee ba'een boodatti deebi'ee otoo baates Booda galee rabbi. namni jala hin jiru. Okay. Ati qoy maal na gaafachuu bakka itti gaggabdee garuu guyyaa biratti Waan salaadhuma baay'ee dheetanii malee. waan baay'ee sa'aatii boodattan qabadha. Amma giiftii yookiin na waamuu danda'u dubbii koo addaan kutee tirfee nagaa guliin jiraata. Gaafa biraatti No oo booda seente booda. nuftaa booddee hojii Hojii no amma sa'aatii amma baqqee arbaa ta'uu nyaatanii mi'a dhiqaniitidha argiilee godhe waan godhu bakka nan xumuraa. Sa'aatii galiif wanta ta'etti dhangala'u ta'a. biyyeen deemtu bilbilaan Hin deemu. Hin deemu. hin jiranii hin jiranii Hin deemu. Hin deemu. Eessannaa gaddoo koo giddhiisee koo callisee faarfannaa kana beektaa? Dur yeroo waafallo hojjennu jenna. hin deemu eessatti gaddoo koo gadhiisee naan eeggadhaa faarfannaa hin danda'u. Obsumaan gooftaa koo callisee. Yoo tureyyuu seenaa jijjiiruun naatti beekaa. Jaruu obsaan Ijoolleen taa'ee bareeree maaliin jettan? Yalla jireenya yalla. akka ijoollee abbaan qabnee godhattee nannisu naana mana bitaa mirgaatti akkanaa bal'isu Intaloo rakkina yaadatta koo faarfannaa iyyuu. hunduma saarafachuuttan jira na bari'uuf itti gammee boroon diimateera akkanuma miti hunda gachuu baadhe. Ani dagadhe amma maattan beeka saroo kudur malee. Ani qofa kwaarii keessatti hin tajaajilan fi isa iyyuu qofa kwaarii keessatti yeroo tajaajilee gadi ba'e jechuudha. Achitti waan hunda isaa seera nan jedha wajjin nan barreessa iyyuuni hoggaan gadi ba'e immoo hin beeku waasa hin jalaa bade. Amma yeroo horii eeggannu dhageenya ta'a. Dhageenya ijoolleen hogguu faarfatan. Sijammar nuti manni waldaa fi manni keenya waluma bira. Waluma bira hin dhageenya hogguu haxanna'an iyyuu kidaame. Waldaa urgaa hin jedhan simbira.